Fenyof dinko Waaqayyo damale Maqaa Abbaa kan Ilmaa kan Hafuura Qulqulluu Waaqa tokkoon ni amanna amiin. Kabajamootaa fi jaalatamootaa maatiiwwan Waaqayyoon kan jaalattan Waaqayyo isiniin kan jaalatu hordoftoonni chaanaalii keenyaa Waadaa Fannoo Miidiyaa hundumti keessan lafa jirtan bakka jirtan kallattii afur kaaba kibba bahaa dhiyaatti argamtan jiruuwwan garaa garaa irra teessanii kan nu hordofaa jirtan hundumti keessan akkam jirtu akkam yoo nageessanii Waaqni keenya guyyaa har'aan kan nu ga'e galannii fi ulfinni teessoo isaa Ariyaam irratti isaaf haa ta'u. Haati keenya qulqulleettii Dubroo Maariyaam maqaan ishii ergamoonni Waaqayyoo maqaan isaanii kan galatooman kan ulfaatan nuuf haa ta'anii. Barsiisaanii Waaqayyoodha, gorsaanis Waaqayyoodha. Waaqayyoo akka nu barsiisu, akka nu gorsu, karaatti akka nu deebisu, yaada qajeelummaa isaa akka inni nuuf qoodu Waaqayyoon fedhaaf jaalala isaa nuuf haa ta'u. Barnoota keenya yeroo darbe kutaa tokkoffaa kan kallattiitiin kutaa lammaffaa immoo viidiyoodhaan akkuma baranne kutaa sadaffaa har'as itti fufnaa. Yeroo darbe kutaa lammaffaa keessatti kaayyoo nama ta'uu fi karoora nama ta'uu kan waliitiin ilaalle namni nama hin taane namummaa isaa gaafa dhabu immoo maal ta'a isa jedhu waliitiin ni ilaalla. Bineensarraa maaltu adda nu baasa kan jedhu har'a otoo ilaalle akkuma beekamu bineensi yookiin immoo beelladi kaayyoo tokko qofaadha kan isaan qabaatanii. Karoora jiraachuu hin qabani. Waaqayyo garuu isaan jiraachisa. Waaqayyo garuu isaan uumeera. Abdiin isaanii duumessaa gaditti kan hafudha. Hojii gaarummaa fi qajeelummaatiin waan isaaniitiif lakkaa'amu tokkollee hin qabani. Addaam ati biyyoodhaa gara biyyootti deebita jedhamee inni itti himame fooniin malee lubbuun gara uumaa ishii gara Waaqayyoo ishii akka isheen deemtudha. Nuun immoo beellada bineensarraa wantoonni adda nu godhanii nama taanee uumamuu keenyaatiin. Namni karaa Waaqayyoo gad dhiisee abboommii Waaqayyoo dhiisee Waaqayyootiif abboomamu gaafa didu immoo namummaa isaa dhiiseetu bineensa ta'a. Macaafa qulqulluu keessatti nama ta'anii uumamanii gara bineensummaatti kan jijjiiraman hin jiru. Fakkeenyaatiif seenaa Naabukadanatsoor warreen beektan namummaa ta'uu isaa dhiiseetu yookiin immoo nama ta'uun isaa hafeetu gara bineensaatti kan inni jijjiirame jechaadha. Amma haalli ittiin adeemaa jirru maal fakkaata kiristaanummaan keenya? Jiruun keenya maal fakkaata? Dhaabannee akka of madaalluu fi maalirra akka jirru akka of ilaalluufidha. Qulqullichi Daawit Faaruu 73 lakkoofsa 22 irratti akkas jedha. Anis kanan tuffatamedha. Hin beeknes si birattis akkuma bineensaan ta'ee jedha yookiin immoo akka beeladaan ta'ee jedha. Si biratti ani kanan tuffatamedha. Hin beeknes si biratti immoo akkuma beeladaan ta'e jedheetu qulqullichi Daawit dubbata. Egaa akkuma beekamu maatiiwwan Waaqayyoo namni nama ta'ee namummaan isaa kan madaalamu waa baay'ee yoo jiru iyyuu dhuguma namni namadha. Dhuguma namni namadha moo bineensatti jijjiirameera? Fakkeenyaatiif biyya keenya keessatti waan ta'aa jiru tokko tokko isinitti hima. Fakkeenyaatiif barbareetti namni maal dabalaa jira? Biyyoo diimaa dabalaa jira. Saagaaturaa mukarraatii isa soofamee ba'u daakuu mukaa.
Xaafiitti maal dabalee toshaa jira? Jeessoo. Dhadhaatti maal dabalaa jira? Muuziiwwan garaagaraa. Dammatti maaltu naqama? Sukkaara. Aannanitti maaltu nam'a? Bishaan. Wantoota baay'ee jibbisiisaa fi wantoota baay'ee eeyyamamuu hin dandeenye. Ilmi namaa maaliif xinnaan isa gahuu dideetu qabeenya barbaacha yakka keessa galaa jira? Fakkeenyaatiif leenca, qeerransa, waraabessa, jaldeessa, qamalee, bineensota caakkaatti galan, beellada mana keessatti galanii fi allaattiiwwan samiirra bal'isanii balali'anii fi galaana keessatti kan galan gosoota bineensaaf beelladaa hundumaa yoo ilaalle isin keessaati leenca nyaatee ajjeese agartaniittu yoo ta'e, leenca yeroo baay'ee bineensota hedduu isaanii fiilmiidhaan yookiin immoo naashinaal joogiraafii kan jedhamu irratti beekna. Waraabessa nyaatee ajjeese seenaadhaanis fiilmiidhaanis mee warreen agartanii beektan. Jaldeessa nyaatee ajjeese yoo agartan. Jawwee nyaatee ajjeese yoo agartan. Leenca nyaatee ajjeese yoo agartan. Seenaadhaan hin jiru. Bineensonni kun yeroo baay'ee yommuu isaan walirratti tumsan, wal gargaaran, amma danda'ametti lubbuu wal oolchan malee lubbuu wal baasan, yeroo wal gargaaranii waliif laatan malee yeroo isaan wal harkaa fudhatan hin argamus, hin jirus, hin mul'atus. Namni keenya yoo laalle namni nama ajjeesaa hin jiru, namni nama qalaa hin jiru, namni nama saamaa hin jiru, namni nama gubaa hin jiru. Warra kanaan maal jenna? Nama ta'ee isa uumame nama bineensatti jijjiirame. Nama ta'ee uumame bineensatti amma yeroo tokko abalu budaadhaa nama nyaataa, isheen budaadhaa nama nyaatti jedhama. Dhuguma namni nama nyaataa gaafa jennu eeyyeen namni sirriitti nama nyaata. Kan qalu maal gochuudhaaf? Kan ajjeesu maal gochuudhaaf? Kan gubu maal gochuudhaaf? Kana laaluun hunda keenya nu barbaachisa jechaadha. Akka dhaabannee of madaalluuf. Maal gochaa jirra har'a? Akkamitti deemaa jirra har'a? Fannoo hidhannee maal gochaa jirra? Sirbaa hin jirru, ejjaa hin jiru, sagaagalaa hin jiru, hataa hin jiru, hamachaa hin jiru, haaluu qabachaa hin jiru, namoota walitti naqaa hin jirru, baaltaa baalteessaa hin jirru. Fakkeenyaatiif namoonni tokko gaafa haasa'anii abaluun budaadha, intala abaluu nyaatte, ilma abaluu nyaatte, horii abaluu nyaatte jedhama. Kan adda baasnee budaa, afuura budaa. Afurri kun afuura moo dhuguma budaan namumatu nama nyaata gaafa jennu afurri kun afuuradha. Afurri kun afuura gaaddidduu ijarra bulee ayina xilaa isa jennu jechaadha. Ijarra bulee asirraa ka'ee nama tokko waraanu, bineensa waraanee ajjeesu, beelada waraanee ajjeesu, daa'ima nama waraanee ajjeesu, warra gurguddaas ilaalee ajjeesu, namicha too hin ta'in ija isaarra kan bule, golga ija isaarra kan jiru afuura sanadha. Afuurri kun immoo sanyiin darbaa eeyyeen dhaalarra darbaa. Ayina xilaan ilmoo irraatii haadharraa gara ilmootti, ilmoo irraa akkatti daddarbaa deema waan ta'eedhaaf afuura kana irratti beeknee yoo soomne yoo sagannee seeraan tsabala cuuphanne yoo fayyuu baanne yookiin immoo yoo ofirraa ari'achuu baanne umurii keenya guutuu nama biratti sodaatamaa bineensa taanee jiraanna jechaadha. Ani garuu kanan ibsuu barbaade namni namadha jedhanii gaafa kan madaallu yoo nama ta'ee argame qofa. Yoo lubbuu hin baasne qofa.
namni nama ta'uu isaa isee gara bineensummaatti gara jijjiiramaa jira. Inni biraan sagaagala daangaa hin qabne qunnamtii saalaa daangaa hin qabne liqqi yoo hone wayim ደግሞ gadhiisi ta'e akkuma horiitti jiraachuu uumamni illee isin barsiisuu jedha. Namummaa keessatti kana kanas ilaaluu qabna. Nam tokko dhiirri tokko dubara meeqa fuudhuu qabaa? Taa'ee kan jirudha. Addaamirraa kaasee kan dhufedha. Shamarreen tokko dhiira meeqatti heerumuu dandeessi? Addaamirraa taa'ee kan dhufedha. Seeraan kan barraa'edha. Kana bira dabarree shamarreen tokko dhiira 6-7 heerumuu dhiyootee nama taa'uu dhiistee bineensa taati. Beellada taati jecha. Beelladi daangaa hin qabu. Daangaa jireenyaa qaban akkuma barbaadan jiraatu, akkuma barbaadan oolu, akkuma barbaadan galu. Dhumas kaayyoo hin qaban, kaayyoo jireenya bara baraa hin qaban. Nuti garuu kaayyoo jireenyaa warri qabnu ani nama dhagaafa jennu hojii namaa qofa hojii. Oolummaa namni tokko oolu qofa, lafa namni tokko oolu qofaatti oolli argamuudha. Bineensarraa adda kan nu baasu silaa seera waaqayyoo warra qabnu, warra seeraatiin bulu, warra sodaa waaqayyoo qabu, warra kabaja du'aa ka'umsa lammataa qabu, warra aangoo qabu, warra beekumsa qabu, warra waaqayyoon nu kabaje ulfina nu laate nuti nama kan jedhamnu turre. Sodaas waaqayyoos hin qabnu, ulfinas hin qabnu, kabajas hin qabnu, walis hin kabajnu, ulfinas walii hin laannu, waaqas hin kabajnu, aadaas hin qabnu, duudhaas daganneerraa, cabsineerraa, jaartiin hin kabajamtu, jaarsi hin kabajamu, manni kiristaanaa hin kabajamu, abbooliin amantaa hin kabajamanii, luboonni hin kabajamanii, tajaajiltoonni hin kabajamanii. Bara itti namni mataarraa si gadi wal waamu, kabaja walirraa fuudhee, wal soqolee, wal saaxilee, bara itti namni wal xinneessu. Bara itti namni iddoo hin taane walii kennu. Bara itti namni diinummaa wallaalu. Bara itti jaalalli ilma namaa itti namarraa fagaate. Bara itti kiristaanummaan arraba qofaatiin ibsamu laphee otoo hin ta'in hojii hin ta'in akkuma Yaaqoob dubbate. Yaaqoob 3 irratti amantiin hojii malee kan adda baate ishiin kan duutedha jedhee akkuma inni dubbate. Nuti nama turre garuu kaayyoo namummaa dhiisnee kaayyoo bineensaa, hojii bineensaa, amala bineensaa sana fudhanneetu hojii kana raawwachaa jirra. Warri nama taane ulaagaa namummaa guunnee waaqayyoon sodaannee walis kabajnee waaqayyootis amannee amantaan deddeebi'uun hunduma keenyarra eegamaa barbaadamaa kanadha nama ta'uun. Kutaa 1ffaa 2ffaa warra hin dhaggeeffanne duubatti deebitanii sabiskiraayibii warri hin goone sabiskiraayibii gootanii yeroo baay'ee laayikii osoo hin godhin sabiskiraayibii osoo hin godhin maal jedhe laata ergaa maalii dabarse laata dabarsuudhaaf akka daninnatii yookiin immoo akka odeeffannootti warreen hordoftanis yoo jiraattan asirratti wanti darbu wanti badaan tokko illee hin jiru. Amma beeknu amma hubanne isin beeksisuudhaaf isin barsiisuudhaaf isin gorsuudhaaf tattaafachaa jirra malee kaayyoof karoora biraa tokko hin qabnu. Tawaahidoon bara baraan ni jiraatti. Tawaahidoon bara baraan itti fufti. Namoonni nama ta'anii namummaa dhiisanii bineensa ta'an gara namummaatti akka deebi'an qalbii, laphee, sammuu waaqayyoon nuuf haa kennu. Sagalee kana dhageenyee firii 30-60 buufannee firii wangeelaatiin bu'aa argannee akka jiraannu waaqayyoon nu haa gargaaru, nu haa tursu. Barumsa keenya dhimma nama ta'uu kana irratti bineensarra maaltu adda nu baasaa fi nama taane yoo argamne immoo maal hojjenna kan jedhu asirratti bal'inaan kan baranne ta'a. Barnoota keenya kutaa biraatiin immoo guyyaa biraa kan wal agarru ta'a. Galatoomaa jechuun barbaada. Eebbifamaa eebbaa argadhaa. Waaqayyo isin faana haa ta'u.